biyyattii guutuu keessatti gaafii isaanii baatii oliif gaafachaa kan jiran dhiibbaan irra jiru akka sirraa hojjechuudhaan ogeeyyonni fayyaa haga baatii takkaatti yoo deebisaa nuuf hin kennine hojii dhaabna jechuudhaan beellamamee kan ture beellamni sun gaheetti jira. Mee oolmaa ogeeyyota fayyaatii fi taatee kanaan wal qabatee maaltu deemamaatiin jira? Akkasuma gartee karaa warra mootummaatiin karoorri humnoota badii harkaa fashalee jira jechuudhaanis yeroo dhaadatanillee ni mul'ata. Akkasuma ammoo hospitaalota gurguddaa biyyattii keessa jiran keessatti mee waan tahame wal dura duubaan isiniif dhiyeessa. Akkasuma yaada hayyootallee wal dura duubaaniin isiniif dhiyeessa. Nabdabdu Moobaala Birraahii bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Ogeeyyonni fayyaa gabrummaan naaf gahaa baatii guutuu mirga isaanii gaafachaa jiran. Yoo baatii takkaa kana keessatti gaafiin kennanuuf hin deebi'in hojii dhaabna jechuudhaan dhaadannoo isaanii keessatti gabrummaan nuuf gahaa wanni barannee gabroon nuuf miti. Daabboo barbaannaa kiraa manaa kafalachuu barbaannaa jiraachuu hin dandeenye kana booda lubbuu keenya baraaramuu qabaa hanga har'aa nama baraaraa turre jechuudhaan dhaadannoo isaanii baatii kana keessa geggeessaatiin turan keessaa jechuudha. Baatiin suni guutamee guyyaan beellamaa jedhame suni har'a jechuudha. Kanaan wal qabatee kaleessa ministeerri fayyaa miidiyaa biyyattii irratti ibsa kennitanii gaafii ogeeyyoonni fayyaa kaasan hundeedhaan furuudhaaf irratti hojjetaa jirra. Ammatti mindaa kuma takka dabalee jechuudhaan dubbachuu miti furmaata kan ta'u kanaafuu hundeetti furuudhaaf irratti hojjetaa jirra jechuudhaan ibsa siisan keessatti dubbatee turte jechuudha. Beelawaatiin ta'a jechuudha kunis jedhame kaleessa qeeqamaa ture jechuudha yeroo ibsa ministeerri fayyaadhaan dabarsanillee. Mee duuba kanaan wal qabatee oolmaa har'aa sooshaal miidiyaa irrattis lafa irrattillee warri gartee mootummaa kana faarsu hedduun isaanii wanni gartee oroolli miidiyaa kana irratti deema malee lafa irratti hojii irra jiran doktoroonni hojirra jiran hospitaalonni ogeeyyonni fayyaa hojirra jiranii akkanumaan gartee sooshaal miidiyaa kanarraa warri gartee biyya diiguu barbaadu walola oofaa jira jechuudhaan akka wanni kun fashalee akka hinjifannootiitti jechuudha kan isaan leellisaatiin jiran jechuudha. Hinjifannoo isaan leellisan kanaafillee kan deebisaa kenne tokko taa'ee danda'ati mee waan taa'ee danda'a jellee irraa isiniif dubbisa. Hospitaalonni hedduun Finfinnee keessattuu karaa ganama jechuudha. Sababa ogeeyyonni hojii irraa hafaniini hojii malee akka ture miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turan jechuudha. Mee kan Addis Istaandaardii bakka adda addaa irraa odeeffadhee fi akkasuma gartee Finfinnee keessa deemee miilaan ofii kiyya daawwadheetiin haala jiru hubadhe jiru wal duraa duubaaniin isiniif dhiyeessa. Guutuu gabaasa Addis Istaandaardii isiniif hin dubbisa. Ogeeyyiin fayyaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti argaman har'a kibxata caamsaa 13/2025 mormii hojii dhaabuu gartokkee gochuudhaaf yeroo yaalanitti aanga'oota irraa doorsisni isaan mudachuu himan. Ogeeyyonni fayyaa kaffaltii madaalawaa faayidaa fi haala hojii fooyya'insaa gaafachuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti duula qindaawaa erga eegalanii ji'a tokko darbee jira. Mootummaan ji'a tokko keessatti gaafii isaanii yoo hin deebisne hojii akka dhaaban akeekkachiisanii turan. Ogeessi fayyaa hospitaala Riifaraal Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Goobbatti hojjetu tokko ogeeyyonni fayyaa hojii dhaabuuf yaalan aanga'oota irraa dhiibbaan isaan mudachuu himee jira. Doorsifni nu mudachaa jira kan jedhu ogeessi kun hospitaalichi ganamaa kaasee qondaalota mootummaan kan guutame ta'uu ibsee jira. Ogeessi fayyaa kan biraa naannoo Amaaraa godina Kibba Walloo magaalaa Akastaatitti hospitaala waliigalaa Akastaa keessa hojjetu ammoo mormiin hojii dhaabuu gartokkeedha akka godhamu waan labsamee fi doktorri kutaa imerjaansii keessatti ramadame yeroo gabaabaadhaa fi qaamolee nageenyaatiin hidhamee gadhiifamuu hime. Sababni hidhaa doktora kanaas kutaa yaalaa idilee akka uwwisu ajajamuu isaan kan wal qabatu akka ta'ee fi boodarraa ogeeyyiin kaan tokkummaadhaan gara mana hidhaa seenuu erga filatanii booda doktorri kun gara hospitaalaatti deebuu hime. Magaalaa Finfinnee keessatti Addis Istaandaardi hospitaalota gurguddoo 3 magaalicha keessatti argaman qaamaan daawwachuun haala jiru hubachuu yaalee jira. Dhaabbileen fayyaa Addis Istaandaardi daawwannaa taasisee hospitaala ispeeshaalistii waliigalaa Minilikii fi hospitaala yaadannoo Zawdituu fi kolleejjii meedikaala hospitaala Yakkaatitti 12 yoo ta'an hospitaalota kanneen keessatti ganama gartokkeen hojii idilee danqamee ture. Haala kanaan namoonni yaala barbaacha gara hospitaala kanneen dhaqan kaardii baafatanii yaala malee dabaree eeggachaa kan turan ta'us taateen hojii dhaabuu kun sa'aatii booda dhaabbachuun ogeessonni fayyaa tajaajila idilee yeroo kennan mul'atee jira. Daawwannaa hospitaala ispeeshaalistii waliigalaa Minilikiitti taasifneen hojjettoonni fayyaa uffata hojii gaa'onii uffatanii hedduun mooraa hospitaalichaa keessatti kan mul'atan ta'us kutaalee yaalaa fuuldura namoota yaalaaf kaardii baafatanii dabaree eeggatan hedduun ni mul'atu. Namoonni yaalaa fi kutaa yaalaa ijaa fuuldura dabaree eegaa jiran akka himanitti yaalamtoonni beellama qabanii fi haaraa kaardii baafatan ganama barii irraa kaasanii eegaa kan jiran ta'us hanga sa'aatii 3 fi ciraatitti namni seenee yaalame akka hin jirre himan. Namni yaalaaf dabaree eegaa ture tokko ani ganama sa'aatii 12tti dhufe beellama nan qaba garuu akkuma argitan ogeeyyiin fayyaa uffata isaanii uffatanii asuma keessa olii gadi yaa'u malee namni kutaa yaalaa keessa taa'ee nama ilaalu hin jiru. Maaliif akka ta'e garuu hin beeku jedha. Yaalamtuun kan biraa ammoo ani kaardii koo qabadhee darbii tokkoffaa kutaa 110 akka dhaqu natti himan. Yoon achi gahu namoonni achi keessa jiran iddoo biraatitti na ergan. Achi gaafa
qofaan ga'us kan biraatti na dabarsan achis balballi cufaadha ergasii ta'e jedhanii akka kana gochaa jiran bare jetti. haa ta'u malee kutaalee yaalaa ciibsanii yaaluu balaa tasaa imerjaansii fi ICU haaluma idileen hojii itti fufuu daawwannaa addis istaandaardi taasiseen mirkaneessee jira. Haaluma wal fakkaatuun daawwannaa ganama hospitaala yaadannoo Zawdituu fi hospitaala Yakkaatiit 12 keessatti godhameen yaalamtoonni hedduun iddoo isaanii qabatanii yaalaaf eeggachaa turan mul'atanii jiru. Hospitaala Yakkaatiit 12 kutaalee yaalaa idilee hedduun ganama tajaajila kennaa hin turre. Haa ta'u malee kutaaleen akka ICU, kutaa da'umsaa, kutaa deddeebi'anii yaalamuu fi kutaan ijoollee haaluma idileen itti fufuu isaa hubannee jirra. Hospitaala yaadannoo Zawdituu keessattis ganama yaalamtoonni hedduun mooraa hospitaalichaa keessatti yaala malee eeggachaa turan. Hojjettoonni fayyaa hospitaalicha mooraa keessatti baay'inaan kan mul'atan ta'us hojii idilee isaanii irra hin turre. Haa ta'u malee addis istaandaardi daawwannaa hospitaalota kanneenii keessatti irra deebiidhaan sa'aatii booda taasiseen ogeeyyonni fayyaa tajaajila idilee kennuu eegaluu isaanii fi yaalamtoonnis wal'aansa argachaa jiraachuu isaanii mirkaneessinee jirra. Sochiin ogeeyyonni fayyaa Itoophiyaa xalayaa banaa gaafiiwwan ijoo 10 of keessatti qabatee ministeera fayyaatiif ergame. Gaafiin kun hanga caamsaa 11tti deebii quubsaa yoo hin arganne gareen kun tarkaanfii seeraa barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf qophaa'uu ibsuun ni yaadatama. Xalayaan kun komii yeroo dheeraaf ture akkasumas mindaan gadi aanaan mana jireenyaa gahaa dhabuu fi uwwisni yaalaa dhabuun haalawwan ogeeyyiin jireenya kabaja namaa gadi ta'e akka jiraatan dirqisiisan ta'uun ibsamee jira. Akkasumas fooyya'insa imaammata kaffaltii mindaa sadarkaa baha Afrikaa irratti hundaa'een kaffaltiin sa'aatii dabalamaa madaalawaa deeggarsa mana jireenyaa fi geejjibaa akkasumas miidhaa dhaabbilee bulchiinsaaf yookiin nageenyaatiin raawwatamuu fi itti gaafatamummaa seeraa gaafatee jira. Sochii kanaan wal qabatee torbaan darbee pirezidaantiin waldaa ogeessota fayyaa Itoophiyaa Yoonaataan Daanyaaw akkasumas magaalaa Arbaa Minceetti Dr. Barnaabaas Saamu'eel, Dr. Malaakuu Alamuu fi Dr. Habtaamuu Geetaachoo hidhamuun ni yaadatama. Addis Standard. Kabiraa warra mootummaa deeggaru hawaasni kun fashalee jirachuudhaan sooshaal miidiyaa kanarratti doktoroonni hojii isaanii gaggeessaa jiru. Ogeeyyoonni fayyaa hojii isaanii irra jiru. Hospitaalonni hundi isaa hojii irra jira. Olola Jawaar malee lafarratti wanni biraa tokko illee hin jiru. Amman tana ololli diinotaa fashalee jira jechuudhaan kan sooshaal miidiyaa kana naannessaatiin turanii fi kan isaaniif deebisaa kennamu Taayee Danda'aati. Akkas jechuudhaan dubbate Taayee Danda'a. Taayee Danda'a akkas jedha. Jiraattonni odola badhaadhinaa gaafiin daabboo ogeeyyii fayyaa ukkaamame jechuun dhaadatu. Garuu dhugaa isiniin jenna gaafiin daabboo kun qixaan deebi'uu baannaan olola faarsee bulaatiin dhiisi bombii nukleeraatiinuu hin dhaabbatu. Uummanni waan nyaatu dhabe hoogganaa isaa nyaataa kan jedhe eenyu ture? Itoophiyaan biyya teenya mara malee tan faarsee bulaa fi tan dallaala lafaa qofaa miti. Otoo kan biyyaaf hojjetu beela'u qaranni warra kasaaraa biyyaatiin badhaadhu abadan itti hin fufu. Tokkummaan uummata Itoophiyaa gowwoomsitoota dhiisi weerartoota iyyuu mo'atee beeka. Hayyoota Oromoo keessaa kan biroo ammoo gaafiin ogeeyyota fayyaa gaafii uummata guutuuti. Gaafii ogeeyyota fayyaa qofa akka hiisinitti hin fakkaanne jechuudhaan kan katabe Walaabuu Jiloo akkas jechuudhaan katabe. Walaabuu Jiloo akkas jedha. Qabsoo ogeeyyii seektara fayyaa itti jiran ilaalchisee waan uummanni qalbeeffachuu qabutu jira. Itoophiyaatti aangawoonni fi dureeyyiin yeroo dhukkubsatan biyya keessatti ogeeyyii fayyaa yuunivarsiitiiwwan keenya gaa'omsanii fi hospitaala jirutti hin yaalaman. Akka humna isaaniitti gariin Eeshiyaa gariin Awurooppaa deemanii yaalamu. Seenaa keessatti ani gama kiyyaan ministeera yookiin miiliyoonera dhukkubsatee biyyumatti osoo yaalamuu du'ee awwaalame hin beeku. Du'aadeefa biyyaa baheetu hospitaala faranjii keessatti du'ee reeffi awwaalchaaf as deebi'a. Amantaa ogeeyyii fi siistama fayyaa keenya irraa hin qaban. Hir'ina meeshaalee wal'aansaa fi faasiliitii jiru beeku. Ufiifuu seektara kana moggeessan maaf wallaaluu? Ogeeyyiin fayyaa jireenya ofii dorgomuu bira darbanii qo'annoo fi qorannoon seektara kana akka cimsan abdiin uummataas akka cimu hin hojjetamne. Ammallee xiyyeeffannoon itti haa kennamuudhaaf yoo warraaqsi jalqabamu. Kan dura dhaabbataa jiru aanga'ootaa fi dureeyyii mishigii qaban kana. Kan isaan qoosaa jiran ogeeyyii fayyaa qofarratti miti. Ofiif bakka itti wal'aanaman waan qabanii fi uummata keenya hiree fi humna fagoo deemee itti yaalamu hin qabnetti du'a labsaa jiru. Kana jechuun gaafiin ogeeyyii fayyaa gaafii nama hundaa ta'uu beekamee cinaa dhaabbachuun dirqama ta'a. Gaafiin ogeeyyota fayyaa kun akkuma isaan gaafatanitti ni deebi'aa fi akkasuma ukkaanfamee hafaa ka jedhume walumaan ilaallaka. Adabdabduu moobaala biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.